Maqaan koo Sirnaa Gurmeessaa jedhama. Kanan dhufe naannoo Abbaa Gadaati. Kanan waaqeffadhuuf iddoo kana waldaa burqaa jireenyaa addunyaati. Naa galateeffadhaa Waaqayyo. Waaqayyo sirriidha. Mana danda'ametti waan Waaqayyo iddoo kanatti natti dubbatee naaf godhe gaggabaabseen dhugaa ba'a. Waaqayyo sirriidha. Waaqayyo sirriidha. Goolii sin kaasaa nagaa sin buusa. Ani Waaqayyo iddoo kanatti tarii dhuga baatee obboleettii kootii irraa inni kan kootii faallaadha. Waaqayyo waajjiran hojjedhutti goolii natti kaasee ammoo galanni isaaf haa ta'u. Sirriidha moo sirrii miti Waaqayyo? Gaaf tokko yaadattoonni ta'e caamsaa 30 bara 2015 Waaqayyo iddoo kanatti natti dubbatee namoota keessaa ol dheerattee mul'atta. Namoonni baay'een si bukkeedhaa gadi tataa'u naan jedhee Waaqayyo natti dubbatee bara dheeraaf hooggansa kan biraa jala kanan ture dipaartimentii mataa kootii fudhadheen dhaabbata sana hoogganuudhaaf fudhee bahe. Kun lollii achii jalqabe. Lollii yeroo sana natti ka'e. Waaqayyo kun immoo ajaa'iba hojiinsa. Galanni isaaf haa ta'u. Kakuudhaan an dhufee ergan iddoo sana ga'e immoo goolii natti kaase. Akkas jedha yaadattoonni ta'e namoonni waajjira hojjettan irraa namni 4 Waaqayyo gooliin isinitti kaasa. Baay'een isinitti cimsa warra isin hoogganan warra kaan immoo bulchiinsa isin jala jirtanii. Maaliif akkas gootamoo jedhee Waaqayyoon gaafadheennaan karaan ittiin isaan milkeessu eebba isaaniitti isaan baasuun isaaniif qopheessee jira jedhee karaa raajii Waaqayyo dubbate. Reefuma wanti inni qalameen iddoo sana fudhadhee dhufe iyyuu qorree asii immoo ergaa kanan dhagee. Guyyaa gaafa maskaram 7 dubbiin jalqabee biiroodha. Magaazana hojii sanaaf na barbaachisu, konkolaataa na barbaachisu, humna namaa na barbaachisu xalayaadhaan gaafadheen deebiituun eeggataa yeroo hamma yeroof stooriin sii kennamutti kan waggaa 11 moo waggaa 13 magaazana cufamee ture tokko jira biiroo koo bira isatti gargaaramadhee hojii gaggeessaa sun naa kenna. Gaafa ja'a sana ijoollee tu'amee xaraksiiseen maskaram gaafa 7 akka tasaa biiroon galleen ijoolleen bilbilanii meeshaa galchuuf naa bilbilu. Waggaa 13 cufamee isa taa'e eenyu akka qulfii qabu hin beeku dhufanii qulfiitti jijjiiranii firiijii tokko jiippaasii tokko kaazinaa kaashii yookaas immoo qarshiin keessa taa'u 2 fudhatanii cufanii qulfiitti jijjiiranii biraa deemu. Borumtaa isaa gaafa biiroo dhaqu kun hundumtuu hin jiru namatti waameen eegduu yookaas warra xibbaqaa taranyaa ta'an waameen koloneelii sanas waameen itti agarsiiseen cabsinee gaafa gallu kun meeshaan kun akka badee argee jechuudha. Dhimma sanaaf koomishinarri dhaabbatichaa koloneelii dhaabbatichaa hamma sadaqaatti hamma eegduu taranyaatti eeganii inni sun qaama ilaallatuun akka ilaalamu godhamee bira darbe. Kun isa tokkoffaadha. Inni kan biraan si'a lammaffaa ammas Waaqayyo ammas ergaa kanarra deebi'ee baay'ee isinitti cima waajjira hojjettanii baay'ee isinitti cima cunqursaan isin irratti jiru. Maaliif kana gootan ammas Waaqayyoon gaafadheenna karaan ittiin sababa godhadhee eebba isaaniitti isaan baasuudha jedhe. Anama kun ameen jedhama jechiisa. Waan godhu wallaalee ammas borumtaa isaa gaafan biiroo galu gaaffiin kanaan dura yeroon gara kanatti dhufe gaafadhe jala jalaanaa deebisuu jalqaban. Dhimma hojjetaaf bu'aa isaaf barbaachisu wal ilaalchisee jechuudha. Suuta gaaffiin an konkolaataadhaaf gaafadhe ji'a 7ffaa keessa deebiin akkanaa deebi'u xalayaan natti ergamee dhaabbata akkasiirraa dhaqiitii konkolaataa akkasii ilaaliitii konfarmii godhinaan jedhan. Haaleluyyaa. Nan dhaqee konkolaataa sana ilaalee maali kanaan duras konkolaataan gaafadhe humna namaa na bira jiru wajjin iddoon cheekiin itti mallattaa'u iddoo biraadha waan ta'eef nama lamatti fe'uu waan hin dandeenyeef abbaan gabbinaa lamaanaaf bitamu jedheen gaafadhee ture. Makiinaan amma laalu kun immoo tarii beektu ta'e yoo ta'e namoonni baay'ee kaargoo vaan kan jedhamtu kan meeshaa yookaan shifinii wayiitti deddeebisanidha malee hojiin barbaaduuf naannoo. Kunoo hin ta'u kan biraan hojii jijjiirtan malee innaan of amansiisiiti filannoo biraan hin jiru
simachuudhaaf qophaa'inaan jedhee hojii gaggeessan. Egaa erga kallattiidhaan ajajji dhufee waan godhuun qaboodheen konkolaataa kana dhaqee feesisee birrii kaffalee miliyoona 1.9 fudhee dhufee gibbii keessa dhaabee lakkoofsa gabateetti baasisuuf makiinaa kana kan isaan fidee galchee jimaata isaan piroosesii jalqabe. Sanbata duraa talaalaa fiinaa kennanii sanbata oolee dafinoo gaafan biiroo dhaquu dookumentii diklaareeshinii isaa barbaachisu hunduma isaa fudheen waajjira geejjibaa dhaqe. Talaalaa fi kanas baasee qidaamee isaan fudhee talaalaa fi dafinoo taargaatti kenneen sa'aatii 10 keessa oofaa fidee gibbii dhaabee borumtaa isaa facaasaa irratti hiisisee qaamni inshuraansiin qaama sadaffaaf immoo galamuu waan qabuuf taargaa sana sa'aaraa sana fuudhee dhaqee irratti inshuraansiitti maxxanseen siister kaampaanii tokko galee sa'aatii 9 keessa fidee makiinaa dhaabe. Sa'aatii 9 keessa dhaabee sa'aatii 11:20tti waan inni hojjetaa ture ragaa abbaa qabeenyummaa libireessa jedhamu lakkoofsa gabatee kan baasiin waan sanaaf baasii hunduma isaa galiif baasii godhee konkolaataa nama eeyyama kanaa qabu itti ramaduudhaaf qophii fideen roobii ganama biiroo seena. Ani isaa tokko walakkaatti biiroo gale. Eegduun kaleessa ture immoo ganama sa'aatii 12 walakkaatti gibbii dhaabe. Yeroo gibbii seenu makiinaa irra taargaan hin jiru. Makiinaan kaleessa dhaabee lakkoofsi gabatee irra jiru. Ilaalaa madaqee fuuldura isaas dudduuba isaas gabaa lamaan irra jiru. Gawaantiin gochuu qabu qaama Lukaas waajjira poolisiitti beeksisuu waan ta'eef eegduu safuleetti bilbileen maanni konkolaataa irra taargaan hin jiru jennaan maali edalkan sa'aatii 4tti sarraa wanti godheeyyuu argeera. Ganama kana immoo sa'aatii 12 walakkaa irratti hin bayyaan dhiqadhee 12tti alaabaa yaabsisuuf isan deemu taargaan irra jira maantu irraa fuudhee naan jennaan bakka kana kan gochuuf hin jira. Akka beektuuf jedhetanii waajjira poolisii dhaqee riippoorti godhee deebi'e. Lakkaa wantichi waaquma tasii natti lokkosaa gulfii natti kolfaadha jireenya hundumaa isaa. Waaqayyo garuu gaafa dursee dubbatu akka namaattis akka nama hafuuraattis gallamaan itti bal'isee yaadaa ture. Kanan dhufee kakuudhaan maaliif kun immoo na eegi waan jedhamu baay'een ofii kootiin taaggala sun roobii ta'ee poolisiitti riippoorti godhee ashaaraan kamisa ka'ee abaluun isaa amma ibsuu baadhiyyuu barameera. Dhumarratti poolisiin sun waamee amma si danda'ametti of eeggadhu. Waan si hordofu jira wanti ittiin ati mata batte kan biraadha wanti dudduubaan sirriitti barbaadamu yeroo kan biraadha. Kanaaf of eeggadhu naan jedhe. Kamisa sa'aatii 11 keessa biiroo kottuu naan jedhanii warra eegduu sana qabanii deeman. Eegduu warra taranyaa sana fuudhanii xaabiyaatti geessan. Ati immoo sa'aatii 11tti kottuutti qaalii ga'ee naan jedhan si'a lammaffaa jechuudha. Isa roobii sana isan ganama dhaqee iyyadhee deebi sa'aatii 1 walakkaatti dangale biiroon sa'aatii 2 kaasee hamma sa'aatii 4 gidduutti si'a 4 waajjira poolisiitti deebi'aniiru namoonni ga'e. Komishineerri dhaabbatichaa, xabaqaan dhaabbatichaa, hojii gaggeessaan dhaabbatichaa, kooloneeliin dhaabbatichaa nama 4 jechuudha. Kan hunduma samaan ibsan amma deebi'uu biirootti xalaawee barreessuun meelee mana hojii koo hojjedha. Isaan sanaan dookumentii barbaachisu hunduma isaa guutanii achitti galchanii ittiin isa soofturan. Kamisa sa'aatii 11tti naqee gaafa naqee dubbadhu qaaliin harkaa fuudhee jalqabaa kaasee adeemsa deeman dhuma isaanitti hime yeroo itti dhaabbee si argeera nani eessuma na argina. Isaan maal jedhuun deebi'anii ati konkolaataan arge malee taargaa irratti argeera hin jedhini. Nuti ittiin qabnee mucaa hidhuu barbaadne ifa bilisan. Kanaaf inni nuti xiqqaa sun dhufee maal naan jedha morma koo asiin na guttu malee waan hin argine jedhu. Ganama sa'aatii 12 walakkaatti biiroo dhaabee 12tti immoo sana dhaabaa yaabsisu iyyuu taargaan irra jira. Kanaaf waan barbaadan godhaa malee argeera. Lakkii siidii naannaan yoo akka barbaadan na godhaa. Sa'aatii 11tti naqee qaalee ammas deebi'anii harkaa fuudhus ganama na gaafatan ammas deebi'anii gaafatan roobii ganama na gaafatan kamisas deebi'anii na gaafatan. Jarri lamaan achiru warri eegduun lamaan dhufee bakka nuti isaanii niina ati beenumaan itti galinaan jedhee. Hin galuun jedheen. Namni kun sababa barbaadubateef maaliifidha? Inni kun adeemsa seeraatii hojiin kana taanee jiru kan keenya ati deemiinaan jedhe lafa taa'u gaafannoo ka'uun anis ka'e. Akkas bakki irra gaafan gadi boosaatii 12 ta'e kamisa guyyaan suni maal hojjeta si deemisiin jennee naan jedhe. Utuun ofitti taasisuu akka nama maraate egaa hojii adeemsa seerri qabe waan godhuun qabu
mucaan akka gadhiifamudha kanan barbaadaa jiru ana hidhaan jedheenii isaan immoo kanatti kan jirootiin kan keenya waan ta'eef galinaan jedhan. Utuun ofitti haasa'u deemsa kiiloomeetira meeqadhamu daqiiqaa shan afur waan hin deemin natti fakkaatu yeroo nuti dhufee biiroo achi waan tokko dubbanne taaksii qabadhee jedhamu irra dhufee qaxxitaa man dhufee achi taa'ee barree jedha silaa beektu iddoo Faayisaan lallabee biraatiin kadhatatti gaafa galu sabayyuu waan nagaa gaafate natti fakkaatu akkas jedhe namni tokko kasasamaa jirta Yesuus immoo kisicha shaareera jedhaa ho'aadha kun ergaa ho'aa anan keessaa dhufe jechuudha. Ishii erga akkas jette immoo maaliif shaartere erga goolii sitti kaasanaan jette maaliif shaarte waaqayyoo dinqii jedhame kana kanumaan bira darbaa hin shaarame kisiisu namni dhufee na gaafate isin jiru sana boodaan qaama barbaachisu irraa ragaa fudhadheen gaazexaa irratti hubachiisee taargaa kan biraan akkanaa kennamu godhe konkolaataan sun hojii irra ture. Inni kan biraan itti dabalee hin dubbadhu waaqayyo iddoo kanatti wanti naan godhee qabu hin jiru seenaa iddoo biraas hin qabuwanii waaqayyo isa kana hunduma sanaaf godhee naa galateeffadhaa gara dhuga bahu. Inni kan biraan waaqayyo egaa kun seenaan isaa baay'eedha. Taatee kanaan wal qabatee adeemsiseera deemame maalidha waan jedhamuuf dhimma koof dhimma gasti nama na hordofu kana gidduu koomiteen hundeeffame hooggansa olaanaadhaan rakkoon isaan gidduu jiru furmaata akka argate jedhamu koomiteen dhimma kanaaf qindaa'ee jira. Naasee bultii ja'a kaasee biiroo galee beeku dhimmuma kanaan qabu wal qabate jechuudha. Sababa qaba waan ta'eef. Garuu amma waan dhimmi sun amma yeroo hafee gaafa guyyaa lammaffaatti talaan akka biirootti deebi'amu barreeffamee waan na bira geenye kan namuu beekaan callisee waaqayyo waan manni godhu ni ilaala. Erga kana natti kennee goolii natti kaasee dhumatti waan manni godhu ni ilaala. Kanaaf jedhees amanannaa qonniisu inni waan godhu hundumaatti sirriidha waan ta'eef jedhee guyyuma waaqayyo callee eegee yaadattoonni ta'ee kamisa gaafa fulbaana bultii sagalii kamisa guyyaan sun waaqayyo akkas jedhee dubbate jimaatuma borii jedhe raaji jimaatuma borii namni milkaa'u jira jedhee dubbate amma samiin jedhee fudhee jimaata sana akka tasaa hojii wayiitiif iddoo biraa deemuu kan ture namni natti bilbilee kottumee biiroo deemnaa naan jedhe lakkanuu laaqana nyaannee naan achumaa nyaattaa naan jedhe kamisa maal jedheera waaqayyo jimaatuma borii nama milkaa'u jira namni akkas naan jedhu kun immoo naman waan akkasiirraa eegu miti utuu ta'e karaa kan biraa malee dhimma quumna gara dhimma hojii akkasii na wajjinaa isaanii sammuu keessaan qabu. Kamisa namni bor milkaa'u jira jedhanii isaanuma biratti waaqayyo mirkaniinsa kennee biraan fuudhee deemee sun jechuudha. Biiroo keenyee teessuma irra taa'urraa ka'ee na bukkee soofaarra taa'ee waan akkas akkasii e-commerce kan jedhu laayisensii mataa kootii baaseera. Importiif ekspoortii irratti hojjechuu barbaada waan hunduma isaa fiteera ati immoo tiraanziitii irratti alaafii taatee hojjettu ammuma akaasii hojicha sammuu keetti qabadhu jedheen si waamee dheeratti hime achi gabbee namni kun xalaanaadhaan waaqayyo immoo galeessa akka jedhedha aboo yoo galees galuu baates inni galeessa dubbate sun anuma dursee waaqayyo irraa waan hin dhaga'eef mooraalii koo baay'ee jabaataa ture waan isin nibu dadhabbii waggaa 11 muuxannoon hojii hin qabu baran jiraadhe keessatti naasee ja'a kaasee jireenyi hin jiru waan jedhee galateeffadha. Gammachuun waggaa hamma kana hojjedhee hin qabne bultii gabaabduu kana keessatti nagaa hin qabu gammachuun qabu sunitti lakkaa qarshii miti kan nagaa fidu lakkaa hojii argatanii hojii hojjechuu miti kan nagaa namaa kennu mana waaqayyoo keessa jiraachuun hin caala. Kun hundumtuu iddoo kanatti naa ta'ee naasii masana keessa qaabumee maannoo kadhata facaasaa keessa iddoo kanatti ta'a akka tasaa sagantaa dhufee buleessikoo Mungkin Faisal itu lalu kerja jadi amma dubbadhu kana yookaas immoo lallabu kana booddee nama misraachuu dhaga'utu jira jedhee immoo lallabe. Inni akkas jedhee daqiiqaa 5 boonnee bilbilinaa bilbilan. Si'a lama sadii irra deebi'anii naa bilbilan wantichi immoo bilbilan dirqama kaasuu qabuudha maaliif dhaabbatan itti
ejentii ta'ee jirutti head office irraa dhufanii daawwachaa dhufan. Bilbila isaanii waan hin argeeffan gadi ba'ee kaase. Iddoo hojii keetii dhufaa irraa eessattaan nyaata biiroon galle naannoo akkas akkasii jira. Naannoo hojii kootii immoo bakka oomishinii akka hojjetu Oromiyaa kondominiin Federaalaa kondominiin gara Maababbeetti kanaan achiin jiraannaan bakkaadhaa nama sadii taane dhufaa irraa nu eeginaan jedhan. Ol deebi'ee dudduuba santaa xinnoo waaqeffadhee gad deebi'ee geenye irraa dhayyaawaman Oromiyaatti gadi bu'ee waan wanti jiru hundumaa haasa'ee bakka adii tajaajila kennaa jirtuuni ejentii irraa gara super ejentiitti guddatteetta. Kana isaan irraa dhaga'ee akka tasaa obboleessi koo saamiin ture ragaafasii maaliif akka antinitti kan na gargaaru isa waan ta'eef innillee opereetarii koo jedheen wajjiniin wal barsiisee ragaa sana fudhatanii deebi'anii super ejentii jechuun immoo ejentii akka koo turan yookaas immoo warra haaraa galmaan isaaniin kan leenjisu jechuudha. Karaa kan biraa immoo karaa kanaa koomishiniin argadhaa jechuudha. Nigdi baankii irraa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo akkasitti dubbatee iddoo kanatti waan ajaa'ibaa naaf raawwate utuun bubbuliin har'a Oromoo kun hojimaatti malee gadaa piroosesii kanaaf hin ture. Amma natti xinnoo seetti naasii ka'e hojii hojjechuun jechaan jira malee piroosesiin hundumtuu dhumeera Waaqa sana naaf godhe naan